kabaja guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa ilaalchisee OBN hayyoota Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Alamaayyoo Taklamaariyaam, Dr. Shibbiruu Tamasgeenii fi Dr. Zalaalam Tafarraa dubbiseera. Akkuma beekamu biyya kana keessa sabaaf sablammoota hedduutu jira. Nagaaf nageenyaan wal kabajuun, waliin haasa'anii, waliin mari'achuun, tokkummaatiin dabarsuun, tokkummaan sabaaf sablammoota biyya kanaa akka mirkanaa'u gahee mataa isaanii raawwata jedheen amana. Aadaa isaanii akka kabajan, afaan isaanii akka kabajamu, eenyummaan isaanii akka beekamu, lammiin Itoophiyaa hunduu walitti dhufan maal dandeettii maal akka qaban, beekuma maal akka qaban, eenyu akka ta'an akka wal baran godha. Wal baruun immoo wal tuffachuu doon ta'een wal kabajuudha. Kabajni immoo Itoophiyaa jedhamtu tana ijaaruudhaaf faayidaa guddaa qaba. Guyyaan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kanaan dura haalli itti kabajamaa ture siyaasa ittiin miidhagfachuuf akka turee fi yeroo ammaa keessattuu jijjiiramaas ayyaanichi kan hawaasaa ta'uun sabaaf sablammoonni kanaan dura dagataman illee irratti hirmaatan ta'uu ibsan. Amma kan biyyaati, kan uummataati. Dur siyaasni itti fayyadama, dhugaatti itti fayyadama. Jajjabeessuudhaan isaan bira dhaabbachuunis akkana fakkeessadha. Kan ammaa fakkeessaa miti. Kara fuuldura immoo itti cimee yoo deeme jara kan waggaadhaan ayyaana kabajuu qofaa odoo hin ta'in guddina isaa, warra barnoota isaa, warra diinagdee isaa, warra saayikooloojii isaanii guddisuu irratti hirmaanneet hojjetu nurra jira. Saboota sablammootaa fi uummattoonni Itoophiyaa dhugaa waloo bara dheeraa lakkoofsisee fi tokkummaa isaanii cimsu hedduu akka qabanis hayyoonni Yuunivarsiitii Finfinnee ni dubbatu. Waloodhaan kan qabnudha qabeenya keenya Itoophiyaan. Har'atti fayyadamne booruu dhaloota keenyaaf kan dabarsunudha. Biyyattii kana wal duukaarra qabna. Walabummaa ishee kabachiisuudhaa fi hundi keenya sabaaf sablammoonni hundumtuu duukaarra dhaabataniiru. Wajjin dhaabanneerraa, wajjin biyya ijaarreerraa kanadha. Kanarraa darbe immoo jireenya keenyaarraas ta'ee egereen keenya, boruun keenyas walitti hidhamaadha. Kanaaf dhugaan keenya kanarratti hundaa'aadha. Dhugaa waloo qaban cimsuuf wal hubachuu, wal kabajuu fi waliin dhaabbachuun akka barbaachisuus akeekan. Dhugaa waloo kanatti fufsiisuudhaaf tokkoffaa dhugaa waloo kana gad baasanii akka calaqqifamu gochuudha. Karaa kamii? Karaa miidiyaa, karaa barnootaa, karaa walitti dhufeenya sabaa kana calaqqisiisuudha. Waloon yoggaa jenneennu gammachuu duwwaa miti. Gadadoo keessas waliin dabarreerra. Kana keessaa bahuudhaaf immoo wal qabannee dhaabachuun nurra jiraadha. Yoggaa wal qabannee dhaabannu biyya ijaarraa waliin jiraachuu hin dandeenya. Bu'uura waa hundaa kan ta'e nageenya waaraa fiduu keessatti maatiirraa eegalee gaheen qaamolee hundaa murteessaa akka ta'es hayyoonni kunneen ni dubbatu. Namni hundumtuu maatii isaarraa jalqabee waa'ee nagaa mana isaa keessatti mari'achuun irra jiraata. Namni manaatii yoo ba'u nama warra kaan faana akkamitti jiraachuu akka danda'u, addunyaan maal keessa akka jiru, naannoon maal keessa akka jiru mari'achuun irra jiraata. Abbootiin gahee guddaa qabu, abbootiin amantiis kanarratti gahee guddaa qabu. Uummata baay'ee bushuu, uummata baay'eetu isaan bira deema. Kanaaf uummata sanaaf nagaa labsuun dirqama isaaniiti. Waa'ee nagaa barsiisuutiin namoota akka gargaaran yoo akka kana ta'e hundumtuu wal dhagahaa deema kan jedhu jira. Seenessi sobaa ijaarsa biyyaatiif gufuu olaanaa akka ta'e kan eeran hayyoonni kunneen seenaa waloo fi seenaa sirriin biyya ijaaru cimsuun dhimma xiyyeeffannaa addaa barbaadu akka ta'es hayyoonni OBN dubbise akeekaniiru.